السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل جبت ما نقول كيسن في كيسن هنا قوتي ولا تربي asirratti wanni isin barsiisuu barbaadu bitteena dalagee garuu akka wayita waraata dhugee harkee fitadhee qopheesse qaama ishee bukaayee akkasin naannoo ijoofne biyya tanatti adii akkasuma guyyaa lama sadii akka biyya qabbanuuftu amma gizee qorra malee wayita duraanuu afaa sa'aatii tokko yuun ka'u qamisha yoo isii bukaa garuu ammatti mungkin sa'a 5 akkanan ta'a ganama yoo qamiste wayita zuhrii yoo godhattis hin dandama hoggoo irshuun kee guddaa ta'e bareedaa ta'e heebootee ooyiruu keetti. Akkasii kanaaf warri maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'e yuutuubii keessa sabiskiraayib laayik gochuun dagatina buddeena kiyya kana laala laayikii godhu malee biraan ta'edha jechuu kiyya. Akkasitti maatii waliif taanee walaa jajjabeessin Oromootiyya. Kanarraa kan isinitti barbaadu keessaa tokko ani wanni namaan addana godhu yookiin hunda kiyyaan jira jedhee garuu wallahu alami ani gara harkaa wayita biddeen buusu gara harkaa bitaarraa gara mirgaatti buusa namni gariin ammoo mirgarraa gara bitaatti buusa ani faallaa buusa garuu namuu akkuma beekutti hundi godha hundaafuu gaa kuni kennaa rabbiiti yookiin ammoo akkuma namni gariin harka wayita qalamaa waa katabu bitaan katabu anis akkasuma ta'uu hin dhabu jedha. Akkasumatti laayik sabiskiraayib gochuun dagatee namaatiin nuuf ta'e yuutuubii kennee jadiidha yookiin haara waan ta'eef. Yeroo taanutti awwalarraa hanga dhumaatti sin garsiisa namni hin beekne jiru garuu